Jaallatamuuf kabajamoo ijoollee Oromoo bakka jirtan hundatti nagaan keessa na baay'atu attam jirtu nagaadha kun nama biyya Oromoo eebbisaa baay'isaati deemsi itti fufa sheerii godhaa amma nama 132 qabnaa sheer godhaa waa warraa dubbannaa galgalaan utuu hin rafin gara ribaa dhaquu keenya duraa waa warraa dubbannaa sheerii godhaa gaabii keenya uffannee mul'anneerraa gaabii abbaa gadaa gaabii abbaa gadaa እኛ የአባቶቻችን ልጆች ነን ጀቹዳፊ ኑት ijoollee abbootii keenyaati warri online jirtan sheerii godhaa namoota baay'ee bira naa qaqqabsiisa nama baay'een barbaada galgala kana dhimma baay'ee murteessaa irratti waan haasofnuufi kotta walitti ma affeera namoota naaf affeera namoota naawama warra dubbanna attam jirtu jireenyi badhaadha ijoollee Oromoo adii nyaanne adii dhunnaa adii keessa ifatu jira daawit taamiruu galatoomi daawit barreessaadha nama bilchaataadha goota ambuuf gumaachiteedha daawit jechuuni baay'ee gaariidha adii nyaannaa adii uffannaa adii dhunnaa aannan keenyas adiidha Oromoon sa'a qabaa buna dhiisaa nan dhugaa gidduu kana Sintaayyoo Badhaasaa Leenca Dambidolloo buna dhiisaadha ani sinsobu buna dhiisuu hin danda'an kutaa shanin baradha roon buna dhuguu jalqabe kutaa shanitti haati koo dhugeetti abbaan koo immoo mucaan kun buna dhugiin jedha sababni isaa araadatti ta'eetu rakkisa jedheetu waan sodaatuuf jechuudha abbaa koo fi haadha koo gidduu walitti bu'iinsa ture dhimma buna koo wajjin barataa kutaa shanii ta'e garuu jabanaan harkuma harmee jira waan ta'eef harmeen buna naa kenniti turte kutaa shanii kaasee garraa naan dhuga bara darbe kana waggaa tokko dhiiseen waggaa tokko boodatti deebi'e bunatti argitee bunni nuuf lubbuudha. Biyya kana adda kan godhu maal seete waa'ee bunaa oomishtuu waggaatti bunaa persentii 50 biyyi dhudduu addunyaarraa Itoophiyaa qofa. Biyyoonni buna oomishan gurguddoon jiru oomisha bunaan baay'ee kan beekaman jechuudha. Isaan baay'ee isaa maal godhuu gara biyyoota bakkeetti ekspoortii godhaniitu galii guddaa irraa argatu. Persentii muraasa kan isaan dhugan amma biyyoonni akka Biraazil fa'aa biyyoonni qonna bunaan beekaman jechuudha. Muraasa kan isaan dhuganii obboleessonni waan oomishnu keessaa persentii 50 dhunne walakkaa ishee duwwaa gurgurannaa kanaaf bunni baay'eedhuma biyya kana keessatti hiika guddaa qaba buna malee jiraachuu hin dandeenyu buna dhugina kan jetteefan jedhee buna keenya dhugaa aannanis itti dabalannee gaabii immoo irratti uffannaa jechuudha as nuuf ergaa qorri nu fiteera humna warra lixa addunyaa warra biyya Ingiliziiti warri gaabii jedhanii gaabii kana isinii ergina rakkoon hin jiru kabajamoo gaabii torban qaba bara darbe argitee waggaa lamaan kana taarraqaa barraa fa'aa waraana guddaa natti bananii turan gaabii kana nuuf hiriyee gaabii torba maal gootannaan dideedhuman qabadhee jira isa kana immoo baay'een jaalladha argitee taa kan abbaa gadaatii kana funyaaniin geesseetu gaa ammallee boqqolloon hin jiru ganna kasala bira teessee boqqolloo waaddii boqqolloo nyaataa shaayii dhugaa qorratti irraanfattaa jechuudha qorratti irraanfattaa
meeyyoo namni gara sana dhufuu jiraate siifan ergaa humna isaa koomaa rakkoon hin jiru maali abbee gaabii tokkoon si dadhaba ilmi abbaa gadaa namni biyya Oromoo gaabii tokkoon si dadhaba siifan ergaa maal abbaa ishee adiin dubbannaa adii uffannaa adii nyaannaa yooyyaa mucaa kenna mucaa biyya Oromoo yooyyaa ashannaafee ayyelee ilma gujii kiyya akka ittiin jaaladhu waggoota dura gara shaakkisoo dhufe torban tokko taa'eera dhimma tajaajilaan wal qabatuu fi baay'ee biyyaan jaalladhe lafa isaa warqiitu jira albuuda akaakuu meeqatu jira gujii keessa kana kanaan immoo ganama re'ee fidaniitu nutti argisiisu akka aadaa gujiitti keessummaa taatan yoo mana namaa dhattanii wanti isiniif qalamu isinitti argisiifamuu qaba argitanii dirqama fidaniitu isinitti argisiisu ganama fidanii re'eessa maal kana fakkaatu fidanii kunoo kana isiniif qaluuf deemna jedhanii nutti argisiisu gammanneetu eeggannaa isa booddee waaddii kana kalaankala kan akka isaanitti hojjetanii fidan amma gaafa yaadu kana keessa nama yaabraa jira kana keessa waanuma qabeenya keemmitti bakkeessaa jirta jaarsaa girmaa peenticha keessa beeketti isinirraa qabu qabeenya eenyuu nan bitaree naman maaliif gabaatti maaliif maqaa olii baafnaa resiitii si erguun danda'a girma iskaanii godhee resiitii si erguun danda'a homaa rakkoon qabu dubbiin irra dubbiin funaaniin gara inaaffaas akka hin dhanne of eeggadhu waan fedheefu gaabii torban qaba tokkoyyuu siin kennusiif. Hayyee kabajamaa uummata Oromoo bakka adda addaa kan jirtanii fi akka carraa ta'ee karaarraas natti gortanii ta'utti yaaddanii sagantaa kan hordofaa kan jirtanii turee gargar laayivii dhufee nan dulloome ta'e hin beeku laayivii seenuu akka durii dhiiseera galgala kana garuu dhimma wayiifan dhufe argitanii maaltu jira waanuma gidduu kana deemaa jiru kana Oromiyaa irratti waan tokko argaa jirra taajjabaa jirra engadda artikilii xinnoo tokko barreesseen ture Shimallis Abdiishaa ati nama cimaadha barsiisaa barreessaa kitaaba ijoodha Shimallis eenyu galatoomi Shimallis waan deemaa jiru kana beekna hundi keenya iyyuu waan ta'eef sanarraa waan xinnoo irraa dubbanna jedheeni amma gidduu kana keessumaayyuu hordoftoota amantaa ortodoksii irraa dubbiin ka'ee babal'ataa dhufee har'a waan tokko taajjabaa turre magaalaa Finfinnee kana keessa olii gadi deddeemaa turre dubbiin laaftuu hin fakkaattu kanaaf nus deebii akkamii kennuu qabnaa maal gochuu qabnaa waan jedhu irratti waan xinnoo dubbanna jedheeni waan tokko dubbanna jedheeni ammallee sheerii naa godhaa nama 380 jedha kan korraa kanan argaa jiru ga'aa miti ammayyuu itti na dabalaa namoota nuuf affeera in dubbanna sheerii godhaa guruppii adda addaa keessatti sheerii godhaa viidiyoo kana amma dhugaa isinitti hin bareedu ijoollee Oromoon gaabii kanaan gaabii abbaa gadaa ilma abboota kootiiti gaa inyaa የአባቶቻችን ልጆች ነን ሁንዲ keessan dhageessaniittu shivensi hordofaa jira bilisuu lammeessaa namana tasgabbaa'e gruppii gurguddaa keessatti sheerii godha viidiyoo kana I am serious arra waan gaarii dubbanna waan ta'eef waan hundee qabu dubbanna irra maali yaali jaalaluma keetiifan qorra keessa taa'ee si hordofaa jiran hafuura kutumee qotaleeko karaa deemaa injiinar Daani'el Gammadaa baay'ee galatoomii haadhoo koo na hordofaa jiraachuu kee baruutti baay'een gammadaa eessa akkati jirtu si maalitti akkati jirtu beekaa ummata Oromoo guutuu bakka bu'ee si galateeffachuun barbaada
si jechuun nama jireenya isaa hojii isaa waan hunduma isaa wareegee uummata rakkate gargaaruudhaa fi biyyaa biyyarra jooruu nan beela'ee nan dheebodhetu hin jedhin uummata kee wajjin rakkina guddaa argaa jirtu waan taateef gatii kee seenaatu sii deebisa. Baay'een siin boonaa galatoomii gaaf tokkorraa dubbanna waa'ee kee gabaabaadhumatti ati si jechuun nama seenaa hojjetaa jirtudha ati. Hojjetaa jirta seenaa kee utuu lubbuun jirtu seenaa guddaa hojjetaa jirta seenaa ati hojjetaa jirtu kana dhalootatu kaasa bor dhalootatu barreessa seenaa kee waan ta'eef jabaadhu baay'een gammada nama akka keessamni koo qabaachuu isaatiif jechuudha takka shaambuu jirta takka boorana dhuftaa takka immoo amuruuttan si argaa takka gadi hin teenye baay'ee galatoomi ganaa kan kee ajandaa guddaadha gara fuulduraatti waan baay'ee sofna ta'a daanii koo ulfaadhu naa jiraadhu. Walumaa gala gara dhimma keenyaatti dhufuudhaaf ammayyuu sheerii gochuutti manaafuufaa daraa keessanii abbaa guddaa bullukkoo uffattee mee Oromoo of dammaqiin kana nuuf gorsi nama jabaa jedha hayyee galatoomii ittuma deemnaa wanta deemaa jiru argineerraa torbanoota muraasa kana keessatti jechuudha waldaan ortodoksii obboloonni keenya amantoota waldaa ortodoksii ta'an afaan isaaniin waaqeffachuudhaa fi murtoo isaan fudhatan hundi keenya iyyuu beekna abboonni phaaphaasoonni muudamaniiru warri muudaman immoo ramaddii isaanii fudhatanii bakka adda addaatti ramadamaniiru sanaan wal qabatee akka biyyaatti deebiin argaa jirru waan gurguddaadha. San akkamitti deebii akkamii ilaanna jenneetu akka irratti mari'annu barbaadeen keessumaa ijoolleen keenya followeroota baay'ee qabdan aktivistoonni keenya baay'een maaliif akkasiin callistan hin beeku dhimma kana calleensaan ilaalaa jirtu garuu waan tokko isinii mirkaneessuun barbaada seenaa qabsoo Oromoo keessatti this is turning point kana ija amantaa duwwaan ilaalla yoo ta'e dogoggora seenaa qabu uumuu keenya amantaan ija amantaan kan ilaallu yoo ta'e gama biraan immoo ija siyaasaan qofa kan ilaallu yoo ta'es dogoggora ta'a kun dhimma eenyummaadha uffata siyaasaa keenya ofirraa baasnee uffata amantaa religion jechuudha sanallee otuu ittiin hirmaachisiin giraawundii oromummaarra dhaabbannee lafa yookaan hundee oromummaarra dhaabbannee deebii kennuu qabnaadha. Guyyaarraa argitaniittu aktivistoonni gurguddoon aktivistoonni akka biyya kanaatti waan gurguddaa hojjetan baay'een isaanii gadi ba'anii dubbachaati kan isaan oolan. Dubbachaa oolanii miidiyaa of harkaa qaban hundumaan waan fayyadamuu danda'an hunda fayyadamanii akka isaan dubbachaa oolan argitaniittu gama keenyaan sochiin jiru baay'ee xiqqaadha. Maaliifi namoonni keenya baay'een misunderstand waan kun natti fakkaata nan ilaallatu waan jedhamu cinaatti waan dhaabbannu natti fakkaata suni ta'uun irra hin jiraatu kun dhimma amantaa ortodoksii hordoftoota amantaa ortodoksii qofa miti dhimma hunda keenyaati kun dhimma hunda keenya dhimma eenyummaa keenyaati utuu dubbannu gaaffiin amantoonni ortodoksii kaasaa turan gaaffii gidduu kana ka'e miti wantoonni sirrachuu qaban wantoonni baay'een akka isaan jiran uummanni keenya immoo gaafataa akka inni ture yeroo adda addaatti beekamaadha kun beekamaadha. Uummanni Oromoo dhaabbata amantaa kanaaf yeroo bal'aa kennee
obsa bal'aadhaan eegaa ture. Abboonni keenya gaaffii kana gaafataa turanii deebiin kenname hin jiru. Deebiin kenname hin jiru. Deebiin kennamu erga dhibee waggoota dheeraadhaaf gaafatame deebiin kennamu erga dhibee tole gaa erga waldaan kun deebii keenyan deebisnee ofii keenyaa deebifanna jedhamee abboonni keenya ijaaramanii waan sirrii tarkaanfii sirrii ta'e fudhatanii muudama adda addaa kennanii akkuma muudanitti immoo ramaddii adda addaa kennaniiru. Abduu ko baay'ee galatoome Abdusalaam Ridwaan Sheek qaroo fi kennaa dhaloota kanaa tokko baay'ee galatoome nama koo baay'een si jaalladha baay'een si kabaja ulfaadhu. Kanaaf deebii kan ofii isaaniitti deeffatan kana jechuun Oromoon gaaffii mataasaa ofii isaa deeffatee jechuudha. Gaaffii mataasaa ofii isaa deeffatee jechuudha. Amma akka rakkinaatti kana ilaalu amantoonni keenya tokko tokko namoonni keenya waldaa ortodoksii keessa jiran dogoggora kan hubatan jiru nu keessa. Isaan haga har'aatti akka waan sinodoosiin iddoo lamatti cabeetti waan yaadanii fi dogoggoradhaa jedhu. Dheengadda barreeffaman Facebook irratti barreesse tarkaanfiin abboonni keenya fudhatan sirriidha. Tarkaanfii kana milkeessuudhaaf immoo waan dandeenyu hundumaan hin tumsine jedhee artiikilii xinnoon barreesseef karaa keessaa namoonni baay'een natti barreessanii baay'een gaaffii na gaafatanii baay'een immoo ati pirootestaantiidha dhimmi kun sin ilaallatu keessan seenii lammaffaa jedhanii kan na arrabsan jiru. Deebii adda addaan argadhe karaa keessaa jechuudha. Sanarraa kan ka'e laayivii seenuudhaaf dirqame tokko nama natti barreessuuf taa'ee deebii deebisaa ooluu hin danda'u waan ta'eef walumaa gala maaliif akkam barreeffama sana barreessee ibsuudhaaf jedheen dhufe jechuudha galgalan. Dhimmichi dhimma sinodoosii iddoo lamatti cabsuu ta'ee yaadeen beeku akkasis natti hin fakkaatu. Sababni isaa yoo sinodoosii cabsuudha ta'e yeroo jalqabaaf kan cabsee ortodoksii Tigraay waan ta'eef inni kun sinodoosii sadaffaa ta'uu isaati jechuudha. Lammaffaa miti utuu haasofnu sinodoosii lammaffaa miti kun. Abboonni Tigraay irratti haasa'anii waan hundumaa mari'atanii sababii isaanii wajjin ibsa miidiyaaf kennanii yuutuubii irra jira barbaadanii ilaaluu dandeessu. Ibsanii of danda'anii sinodoosii mataa isaanii dhaabbataniiru jechuudha. Tigraayaan Orthodox Church amma taappeellaan waldoota isaanii irra jiru jechuudha. Yoo wanti gidduu kana Oromiyaa irratti raawwatee dhimma sinodoosii cabsuuti yoo ta'e yeroo jalqabaaf kan cabsitee Ortodoksii Tigraay jechuudha. Kan akka sadaffaatti haasofna malee akka lammaffaatti miti jechuudha. Dhimmi kun garuu sanarra darba. Dhimmi kun dhimma eenyummaa ofiiti. Dhimma mirga ofii gaafachuudha. Uummanni Oromoo akka saba tokkotti afaan isaatiin waaqeffachuudhaa fi eenyuun gaafachuu hin qabu, eenyuunis eeyyamsiisuu hin qabu. Maaliif afaan kan isaati waan ta'eef lafa isaarra jira. Afaan isaatiin faarfachuu, afaan isaatiin waaqessuu, afaan isaan tajaajiluu fi tajaajilamuun cubbuu tokko iyyuu hin qabu. Kun beekama. Qaamni isa kanaaf gaddu yoo jiraate probably dhimma gara faayidaatti dhufa malee gara amantaan ittumaayyuu jajjabeessuutu irra ture. Barreeffamoota afaan Oromootti hiikamuu qaban baay'eetu turanii isaanii hiikamuu qabu. Barreeffamoonni immoo sirrachuu qaban baay'een immoo sirrachuutu irra ture hin sirranne gara fuulduraa yoo barbaachisaa ta'e barreeffamoota kana finnee dhufnee irratti mari'achuu dandeenya. Jechoota baay'ee barbaachisoo hin taane jechoota cigaasisoo of keessaa kan qaban barreeffamoonni akka seeraatti fudhatamanii jiru. Akka seeraatti jechuudha. Gaallaa jedha, shaanqillaa jedha. Isaan kan ammoo toora warra sodoomota wajjin diirsee ka'a. Kun waan qabatamaadhaan jiru waan boru isinitti argisiisuu danda'u waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu. Barreeffamoonni kun baroota baay'ee waldaa ortodoksii keessa turaniiru. Amma irraatti garuu qaamni gadi taa'ee kun haqamuu qaba jedhee haqee jira.
akka sagalee waaqaatti fudhadhaa yoo jedhame uummanni Oromoo fudhachuu hin danda'u. Maaliif jechi kun jecha arrabsuu jecha safuu jecha safuu eenyummaa kootti bu'aa jechuudha. Reeffa isaa awwaallachuudhaaf uummanni Oromoo waldaa geessee dhibba keessaa dhibba afaan hin beekneef waan sirni raawwatamuu fi reeffi isaa hin abaarame ta'e hin eebbifame ta'e hin beekamu. Hin beekamu. Abbaa koo awwaallachuu dhannee jedhee doktariin tokko kaleessa dheengadda wajjin haasa'aa turre bara abbaan koo du'ee maal takka jedhame waan tokko iyyuu hin beeku. Daqiiqaa 40 ol teenye sirni ho'aatti raawwatame garuu waan jedhame waan tokko iyyuu waan hin beeku hin qabu. Afaan kan biraati waan ta'eef. Kanaaf uummatichi waan lallabamuu hin beeku, waan faarfatamuu hin beeku. Akkasumatti deemeetu siistema waldaa sanaa ala jira jechuudha. Ala jira. Annan yaadadha biyya keenya namni afaan Amaaraa beeku hin jiru. Hin jiru. Garuu sirni hundumtuu Amaariffaan kan inni raawwatamu. ጫማውን ከመንገድ ላይ ሰብስቡ jedha gaaf tokko geessin. Kophee baafataniiti kan ol seenamu akka seeraatti waan ta'eef which I respect baay'een kabaja naamusa kana. Kophee keessanii karaarraa kaasaa jedhee gaafa qeesiin haasa'u uummanni immoo ameen jedha. Maaliif hin beeku waan ta'eef. ጫማውን ከመንገድ ላይ ሰብስቡ ameen jedhama. So maal sin jechuu barbaadeni waldaan ortodoksii fi uummanni Oromoo walitti dhufuu hin dandeenye. Beerarii yookaan immoo gufuutu ture gidduu isaanii waan ta'eef jechuudha. Kun asirratti jedhe uummatichi. Afaan naa galuun innoo waaqa kadhadhaa jedhe. Afaan an danda'u nan faarfadha tajaajilee tajaajilamaa jedhe. Kun immoo gaaffii sirriidha. Gaaffii kana dhiyeessuu kan qabu dhiyeessuudhaaf dirqama hordofaa amantaa ortodoksii ta'uu nurraan eegamu. An obbolaan koo waldaa ortodoksii keessa jiraniif gaaffii kana dhiyeessuutu nurra jiraata. Maaliif obboleessa kooti waan ta'eef. Obboleettii kootu waldaa sana keessa jira waan ta'eef. Oromootu qomoo kootu waldaa sana keessa jira waan ta'eef. Aniyyuu namni hordofaa amantaa kanaa namni hin taane gaaffii kana gaafachuun qaba. Kanaafuu wantoonni ta'an barbaachisoodha jedhee namaadha. Barbaachisoodha jedhee nama. Rakkinoota baay'ee qabu. Rakkinoota baay'ee qabu. Waan irratti walii gallu wanta baay'ee hin qabu. Iji warri Habashaa ittiin ilaalaniif iji nuun ittiin wantoota ilaallu tokko miti. Kishaafee yookaan immoo waa'ee gilaasii tokko hin qabnu. Tokko hin qabnu. Mee maal irratti walii galla? Alaabaa waldaan kun akka alaabaa mataa isheetiitti fudhatte. Magariisa, keelloo fi diimaa lumuutti jechuudha. Sana irratti walii galuu hin dandeenyu. Maaliif waliif hin gallu? Sababii mataa keenyaa qabna. Isaan alaabaa kana gaafa ilaalan wanti isaanitti mul'atu jaalala biyyaati. Jaalala biyyaati. Tokkummaa biyyaati. Gaafa ilaalan imimmaan isaaniitu dhufa jaalala keessa ba'an jechuudha. Lubbuu isaanii kennuudhaaf qophaa'uudha alaabaa kana gaafa ilaalan. Akka Oromoo tokkootti ani immoo alaabaa kana gaafa argu na dhukkuba. Na dhukkuba. Miira gaarii na keessatti nuu. Waan baay'ee na yaadachiisa. Waan baay'ee na yaadachiisa. Oromiyaa tokko Itoophiyaa tokko ijaaruu sababa jedhuun daba kaleessa abboota koo irratti raawwatamen yaadadha. Halluu kana waldaa irratti gaafa ilaalu hunda hamilee kootu caba. Miirri gaariin natti dhaga'ama. Dhukkuba abbootii kootii, dhukkuba kaakayyoota kootiitu na dhukkuba. Argitanii inni gaafa alaabaa sana arguu olaantummaatu itti dhaga'ama. Ani immoo gaafa laalu na dhukkuba. Kanaaf irratti walii galuu hin danda'u jechuudha. Lafa Oromoo irra fidee alaabaa kana yoonni kaa'ee anaaf dhukkuba isaaf gammachuudha. Gammachuusaaf jedhee dhukkuba koo immoo baachuun irra hin jiraatu. Dhukkuba koof wallaanamuu dhuman qaba. Suuraa Atsee Minilik kan waldaa keessa jiru gaafa ilaalu isaaf gootummaatu itti dhaga'ama. Gootummaatu itti dhaga'ama. Waraana Atsee Minilik lole sabaaf sablammoota Oromiyaa Itoophiyaa keessa jiran hamminni fixa sun isaaniif dhukkuba miti. Maaliif kan yeroo sana lafarraa daguugame kan uummata isaanii miti waan ta'eef.
lola yeroo sana lolame akka lola qulqulluutti ilaalu ቅዱስ ጦርነት jedhama. Hamma naa galutti hamma nu waddutti lolli qulqulluun hin jiru biyya lafaarra. Lolli qulqulluu jedhamu hin jiru. Hamma lubbuu namaa galaafatetti, hamma qabeenya barbadeessetti, hamma haadholiif abbootii boosisetti, hamma deessee ilmaan malee hambisetti lolli qulqulluun hin jiru. Isaan garuu lola qulqulluudhaadha kan jedhan. Na dhukkuba suura isaa gaafan keenyan irratti argu na dhukkuba. Maaliif na dhukkuba? Abboota koo harka isaanii murametu natti dhufa. Harma muraa annooleetti ta'etu natti dhufa. Lubbuu lafarraa daguugametu natti dhufa. Abboota kootu gatiitti baase waan ta'eef. Kanaaf isaaniif mallattoo gootummaadhaa, anaaf immoo mallattoo du'aati. Kamirra dhaabannee walii galuu dandeenya? Wanti walii nu galchu maaltu jira? Kanaafuu tarkaanfiin sirriin maa inni wantoota na dhukkuban waldaa keessaa qulqulleeffadhee akka nan dhukkubnetti alaabaan itti walii galu, suuraan itti walii galu, sirna eenyummaa kootti hin buune, afaan naa galu, afaan hubadhuun waaqeffadhaa jedhee kan mataa kootii fudhadhee yoon ba'e kun eenyuttu gaaffii ta'uu hin qabu. Kun waldaa diiguu miti. Sinoodosii iddoo lamatti qooduu miti. Sinoodosii qooduu miti. Akka waldaa ortodoksiitti wanti ta'uu malee sabaaf sablammoota hundumaaf fedhii isaanii eeganii barreeffamoota jiran gara afaan hundumaatti hiikanii amma danda'ametti irratti hojjechuudha. Macaafni qulqulluu samanaa aduun afaan Oromootti ni hiikamne. Amma ni beekutti ni hiikamne. Ani afaan Amaaraa isaan qaba nan qaba. Inni hiikamne kun kufaatii guddaadha jedhee naman. Boorsa sabaaf sablammoon isaan kaan isin gaafatu baay'isoo. Oromoo duwwaa miti. Oromoo duwwaa miti. Boorsi Sidaamaan macaafa qulqulluu afaan Sidaamaa nan barbaada. Afaan Sidaamaan waaqeffachuun barbaada jedhee kan mataasaa fudhatee bahaa ta'a. Ammatti Sinoodosiin haaraan hundaa'e. Sinoodosiin Oromoo sabaaf sablammoota isaan kan ofitti haammatee mirga isaanii akka eegu nan abdadha. Cunqursaa ofii isaatii baate sabaaf sablammoota isaan kan irratti fe'a jedhee yaadu. Haala hin mijeessaaf jedheen yaada. Afaan isaanii akka isaan waaqeffatan. Yoo sana ta'uudhaa baate hundumtuu kan kansaa fudhatee ba'uunsaa waan oolu miti. Akkasitti Sinoodosii baay'ee qabaachuu mallaa jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoo kennuufiin kan irra jiraatu gaaffii deebisu. Gaaffii maaltu jira? Gaaffii kan akkamitti deebisna waan jedhamudha. It is too late. Kana booddee wanti booddeetti deebi'u jira jedhee yaadu. Ammatti wanti gochuu qabnu karaa obboloonni keenya jalqaban kanarratti isaan gargaaru. Wajjin dhaabachuudha. Ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachuu dandeenya. Paartilee siyaasaa adda addaaf miseensa taanee deeggaruu dandeenya. Dhimma kanarratti garuu ilaalchi siyaasaa iddoo qabaachuun irra hin jiraatu. Bilisiginnaa deeggaraa, Kaafaa'oo deeggaraa, Abaa'oo deeggaraa, kaanis deeggaraa, inni dhimma mataa keessanii. Nama siyaasaa kan isin taatan Oromoo taatanii booddeedha. Oromummaatu dursa. Kanaaf ammatti hundee siyaasaa irratti hin taane hundee Oromummaa irra dhaabbannee walii wajjin ta'uu nurra jiraata. Dhaamsi konni guddaan galgala kanaan laayivii dhufee fi isa kanarratti dubbachuudhaaf. Nani ilaallatu ani bilisiginnaadha wanti jiru. Nani ilaallatu ani Abaa'oo, nani ilaallatu ani Kaafaa'oo, nani ilaallatu waan jedhamu jiru. Amantaa adda addaas hordofuu dandeenya. Ilaalcha amantaa garaagaraa qabna. Inni rakkina hin qabu. Nani ilaallatu ani Musliimaa, nani ilaallatu ani waaqeffataadha, nani ilaallatu ani Pirootestaantiidha, nani ilaallatu ani waan biraati jennee sababa fudhachuun nurra hin jiraatu. Maaliif gaaffiin kun gaaffii amantaarra hin darba, gaaffii eenyummaati waan ta'eef, gaaffii afaan ofii kabachiisuudha, gaaffii lafa ofiirratti kabajamuudha. Kanaafuu hamma dandeenyutti waan dandeenyu hundumaa goone buloota keenya gargaarree karaa isaan jalqaban kana moo'ichaan akka isaan xumuran deeggaruutu nurra jira.
artistoonni keenya namoonni dhageettii qabdan namooti hawaasiis hin beeku. Yeroon kun yeroo itti golgaa duuba dhaabbattanii waan ta'aa jiru ilaaltan miti. Yeroon kun yeroo itti gadi baatanii waan deeggaruu qabdan hunda deeggartan. Dhaamsaan obboloota keenya Ortodoksiif qabu qajeelfama ifa ta'e yeroo yerootti nu kenna. Ammatti qajeelfama adda addaa kennaa jirtu keessumaayyuu dubbii himaan sinoodosii haaraa obbo Hayilee Mikaa'el Taaddasee carraa kanatti fayyadamee galateeffachuun barbaada dhugaa dubbachuudhaa fi hojii gurguddaa hojjetaa jira. Kaanillee obboloonni keenya isa gargaaraa jirtan jirtu isin uummata kana qajeelcha guyyaa guyyaatti qajeelfama kennu maal gochuun akka nurra jiraatu maal hojjechuun immoo akka hin qabne bifa tokkummaa keenya eeguu danda'u nu qajeelcha qajeelfama kennaa. Uummanni immoo qajeelfama abboonni kennan hordofuutu irra jiraata. Dhimma kan adda duree ta'anii fuuldura deemanii hoogganuu kan qaban abboota amantaa Ortodoksii Oromooti. Kan kana alaa madda adda addaarraa qajeelfama kan fudhannu yoo ta'e inni tokko garanatti fiigaa inni tokko immoo garanatti fiigaa wajjin deemnee galma hin geenyu takaallee karaatti wal hambisnaa jechuudha. Kanaafuu kallattiin deemsa keenyaa tokko ta'uu qaba. Kaayyoon keenya tokko ta'uu qaba. Ilaalchi dhimma kanarratti qabu ejjennoon keenya tokko ta'uu qaba. Wal dubbisnee waliin taanee akka waliin takaalletti akka waliin kuffiisnetti gara fuulduraatti deemuu dandeenya. Kuni jalqabamu. Gara fuulduraa yeroon qormaataa jiraachuu mala hin beeknu. Akka amma argaa jirrutti qormaanni tokko obboloota keenya mudachuu hin danda'a. Kanaafuu adeemsa kana hin jalqabne malee hin xumurre. Moo'ichaan xumuruudhaaf galma jedhame ga'uudhaaf maal gochuu qabna bifa bilchinaaf ogummaadhaan guuteen abbootarraa qajeelfama fudhachaa gara fuulduraatti deemuutu nurra jiraata. Namoonni dhiibbaa uumuu dandeessan hundumtuu golgaa duubaas ba'a dubbadhaa. Isin bira jirra jedha uummata kana. Qofaa keessan miti jedha. Sagalee ta'aa fi warri miidiyaa qabdan miidiyaa keessanitti ba'a sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamaatii wajjin dhaabbachuu keessan argisiisa. Afaan keenyaan tajaajilamuudhaaf dheebuu bara baay'ee akka qabnu gaaffii bara baay'ee akka ta'e addunyaatti argisiisuutu nurra jiraata. Yoo barbaachisaa ta'e hiriira deeggarsaa nu waamuu qabu abboonni keenya Ortodoksii. Qajeelfama nu laatanii uffata akkasii uffata bifa akkasii uffadhaa yaa'aatii tarkaanfii kana deeggaraa yoo jedhamne gadi baanee sagalee taanee addunyaatti argisiisuu qabna. Dheebuun kun dheebuu miliyoonota akka ta'e dheebuun kun dheebuu uummata guddaa kana akka ta'e daba ammarraatti mana sana keessatti raawwatamaa ture addunyaatti argisiisuutu nurra jiraata. Gaagama dhufuu malu hir'isuudhaaf qormaata karaa keenyarra jiru bira darbuudhaaf ogummaa guddaa nu gaafata. Bilchina wal dhaggeeffachuu nu gaafata. Yeroo hundaa akkan jedhu yeroo hundaa akkuma dubbadhu miira keessa galuu nu barbaachisu. Yeroo tokko wanti arginu sooshaal miidiyaa kanarra waan nama aarsu wanti jedhamu arrabsoon irratti ka'u cirumaa wanta amanaa tokkorraa eegamu miti wanti jedhamu waan ta'eef sana hunda bilchinaan bira darbu. Ante daddab naan jedhe tokko galgala tiktaakii laayivii galeen ijoollee wajjin mari'achaa ture. Ante daddab baamaleenyaa uraadhee naa barreesse daddab sabooddee deebi'anii kenna maali daddabii jettee na arrabsuudhaaf amalee isaa qabda taanaan ortodoksii ta'uu hin dandeessu. Ortodoksiin ani beeku dhaloota akkasii hin oomishne. Kanaaf ati waan badeedha jedheen deebisee fi dhiise. Namoota nu arrabsan arrabsuu miti qorichisa. Namoota dhagaa nutti darbatanitti deebinee dhagaa guuruun barbaachisu. Ogummaaf bilchinaan bira darbuun nurra jiraata. Iji addunyaa nurra jira. Ammatti iji addunyaa nurra jira. Addunyaan dhimmi kun garamitti akka inni deemu ilaalaa jirti. Kanaafuu
eeggannaa guddaadhaan dhimmi kun qabamuutu irra jiraata jedheen amanaa. Tokkummaa guddaa nu gaafata. Ammoo haalli amma jiru immoo namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaa fi wantoonni ilaalaa ture hundumtuu amilee kan namatti horan bakka adda addaatti abbootiidhaaf simannaa taasifamu keessatti Oromoon waluma wajjin baay'ee simataa ture. Buloonni musliimaa turaniiru argaa turre, suurri isaanii naanna'aa ture. Buloonni pirootestaantii turtaniittu sadarkaa kanatti dammaqnee tokko taanee wajjin dhaabbachuu danda'uun waan guddaa. Ammoo gara fuulduraas gaaffii adda addaa qabnu deeffachuudhaa fi humna akka qabnu, ga'umsa akka qabnu, bilchina akka qabnu carraa kanaan addunyaatti argisiisuu dandeenyeerra dheeyyaadha. Gara fuulduraas akka nama tokkotti wal bira dhaabbannee sagalee walii taanee riqicha kana wal ceesifna jedheen yaada. Jabaadhaa, buloonni keenya isin wajjin jirra. Amma dhumaatti jechuudha waan dhufu hundumaaf namni isinirraa dheessu hin jiru. Gammachuu haa ta'u gaddi keessan kan keenya, gammachuun keessan kan keenya. Nuyi tokko afaan tokkoof qabsaa'aa irra, aadaa tokkoof qabsaa'aa jirra. Kanaafuu wanti gara booddeetti deebi'u waan hin jirreef jabaadhaa jechuun barbaada. Walumaa galaa artistoonni keenya bahaa dubbadha. Har'a argineerra artistoonni jaraa hammam akka isaan bifa qindaa'aa ta'een ba'anii sagalee isaanii dhageessisaa turan. Ajaja abbootii isaanii fudhatanii uffata gurraacha uffatanii ba'anii artistiin hundi feesbuukii isaa irratti miidiyaa adda addaa irratti gadi ba'ee waan isitti dhaga'ame miira isaa ibsataa akka ol argitaniitu sun isaanirraa waan barannu qabna jechuu barbaadeen. Isinis gadi ba'aa sagalee ta'a qajeelfama abbootiin kennan hordofaatti sagalee ta'a waliin jirra jedha. Tokkummaan keenya baay'ee murteessaadha waan ta'eef. Sinodoosiin Oromiyaa hiriira nagaa waamanii jiru. Kanas karaa OBS dabarsaniiru. Liinkii armaan gadiirra hordofuun ni danda'ama. Amma haasa'an ture waan kana quban qabu yoo ta'e baay'ee gaariidha. Hiriira waamame irratti hundi keenya yoo argamuudhaaf dirqama qabna. Baanee bifa baay'ee orgaanaayizidii ta'een waa waamanii sa'aatiinsaa sagantaansaa wanti hundumtuu qophaa'u. Hiriira kanarratti wanti ta'uu qabuu fi wanti ta'uu hin qabne hundumtuu nuuf haa beeksifamu. Liinkii kaa'eera. Buleessi waan kana koomentii godhee booda sheerii gochuu danda'anis abdiin jira mata duree jedhuunidha. Baay'ee galatoomi carraa kanatti fayyadamee galatoomi odeeffannoo naa laattee fi akka qajeelfama isaan nuu kennanitti baanee hiriira nagaa waan murtoo fudhatame tarkaanfii kanatti gammaduu keenya argisiisuu qabna waan jedhu jala muree dubbachuufan dhufe. Dhimmi koo har'aa kanuma ishee kana ergaa kana dabarfachuudhaafan dhufe. Gidduu kana dhimma kanaaf walitti deddeebi'uun keenya hin oolu. Hamma adeemsa jalqabne kana mo'ichaan xumurrutti karaa dandeenye hundumaa waan of harkaa qabnuun dhimma kanarratti in hojjannaa. Jabaadhaa, booddee wanti deebi'u hin jiru. Deemsi keenya gara fuulduraatti haala kam keessattuu deemsi ittuma fufa. Deemsi itti fufa. Yaadni ni qabu kanuma gama kooni. Ulfaadhuu bakka Oromoo maraa buutee dubbattee buloota keenya amantaa Ortodoksii hordofan cinaa ni dhaabannaa alatii addunyaatu jedha. Hayyee galatoomeetillee yaada keef akka nuti itti wal ilaalluu fi isaan itti nu ilaalantu adda. Isaaniif Dooktar Abiyyis Jaal Daawudis shaneedha. Roobeeraa hin sarmu. Sirriidha yaada kanaan nan qoodan. Nuuni bakka 100tti wal qoonnee warra akkasii jennaa siyaasaan, amantiidhaan, hawaasummaadhaan, lagaan, gooxiidhaan, qabaleedhaan wal qoonnee wal nyaannaa. Isaan garuu hunda keenya akka tokkotti ilaaluu jedha. Sirriidha. Yaada bilchinaan kennamedha. Roobaa koo baay'ee galatoomii. Isa kana dhiisuu qabnaadha yaadni koo. Galgala kana wanta dubbachaa jiru wal qooduu kana, wal jibbuu kana, maqaa walirra kaa'uu kana. Inni maaloodha waan jedhu kana dhiisnee akka Oromootti hiriiruu qabna. Akka Oromootti akka saba tokkotti dhaabbannee tokko ta'uu qabna. Akka nama tokkotti hiriiruu qabna. Wal dhaga'uu qabna. Kallattii walii kennuu fi kallattii walirraa fudhannee
ce'uu qabnaa waan jedhu naasaa jira galatoomii rooba galatoomi. Waa'ee hiriira abbootiin waamanii bal'inaan kan itti deebinu ta'a. Sirriitti irratti hojjennee beeksifnee haala jiru hundumaa qindeessinee walii wajjin hin baana. Eessattuu nu waamanii irraa nafnu hin baana. Deeggarsa keenya addunyaatti hin argisiifna. Dhaadannoo qabannee baanu maal akka jennu hunda isaan nu haa qajeelchanii abbootiirraan immoo qajeelfama fudhachaa itti deemna jechuudha. Kanuma jechuufan dhufee baay'ee galatoomaa gidduu kana dafeen deebi'e akka kanaan duraa hin baduu jala jalaan waan gochuu qabnu hundumaa mari'achaa bifa bilchina qabuun itti deemna hin ceenaa galma jedhamee hin geenya deemsa keenya itti fufnaa dhugaa qabnaa. Mo'ichi immoo kan abbaa dhugaati. Mo'ichi yeroo hundumaa kan isa meeshaa qabu miti. Mo'ichi kan isa oduu danda'u miti. Mo'ichi kan isa iyyuu miti. Mo'ichi kan abbaa dhugaati. Yoo nuti dhugaa qabate nuti mo'a. Yoo dhugaa hin qabnu ta'e immoo jaallannus jibbinus hin mo'amna. Wantan jala muree dubbachuu barbaadu garuu dhugaa qabna. Nama miina hin jenne, saba biraa miina hin jenne, hin cunqursina hin jenne, kan keenyaaf falmaa jirra, afaan keenyaaf dubbataa irra waan ta'eef dhugaa qabna. Mo'ichi immoo yeroo hundumaa gama dhugaa jirti waan ta'eef dhugaa qabnurraa kan ka'e immoona hin shakkinu gara fuulduraatti hin ceena. Waaqni immoo nu gargaara. Jabaadha jechuun barbaada. Wal eegaa, ofillee eegaa wanti ta'u hin beekamu waan ta'eef yeroodhaaf sa'aatii malee hin bahina, sa'aatii malee hin galina. Yeroodhaan ba'a, yeroodhaan gala, waltu waddaa bakka hojii keessanitti quba wal qabaadhaa. Yoo danda'ame lamaan sadiin socho'aa malee quba qubaan deemina. Amma tasgabbaa'utti haalli jiru jechuu kooti. Walii keessan wal eegaa, of eeggadhaa. Kanuma jechuun barbaada. Erga orminni nu hin beekne bakka tokkotti nu ilaalee nuti ulaagaa lakkoofne gargar wal qooduu hin qabnu jedha Dirribaa Dabaree Magarsaa. Sirriidha. Ulaagaan adda nu baasu ulaagaan nu lakkoofne ittiin wal qoodnu ulaagaa nu miidhu malee ulaagaa nu fayyadu miti. Ulaagaan keenya tokkoof tokko Oromummaa keenya duwwaa ta'utu irra jiraata. Oromoo taanee amantaa filannee, Oromoo taanee dhaaba siyaasaa deeggarru filannee, Oromoo taanee waan taane sakaan taane waan ta'eef inni guddaan hundeen keenya hundeen irra dhaabbachuu qabu akka sabaatti Oromummaa keenya ta'utu irra jiraata jedhee namana. Kana fakkaata gaa walumaa gala ulfaadha baay'een isin jaalladha baay'een